الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دعوة سجنتا تي في أفريقيا دا سجنتا كينيا كبرني هر سنة دهانة سجنتا كان هر سنة دهسة سعيد جنيد أيمو في عبد الرحمن أحمد محمد سعيد سجنتا كينيا كان هر تدبيو كسمال تسنة تلاقهم. أكم أما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكم أما ندورا براتمتي سجنتان كينا قرتي سجنتا بقى بشرنا سيسا في سجنتا إرجع قدا دبرسوان تاي في أما استقرأ أرجعني أكم كتا دورا كيستي دبتات ورد أرجع أرجعني كتا كانت كتا لي أدى تفوفو كان كيستي بقى إجمع مجو قدتو نتي أجمع أما مال الجنان وياهم دا وان هارا وقبلني وان يعني جتودا مالي في كتالين كن أكما كتا غرتي أمن المجتمع يوكن إنمو تسجبي حواسا جلتي واي درجة غوتا هدو دبني أكما دبرتي أما اللي مو سنمت فوفنيتين سجنتا هارا كتالي كان نينك سجنتا هارا يسوع كنا لما تجوا نتي أجمع دعوتو تكينيا كما رجيسن أرى warri waliin dhihaannee sagantaa keenya dhiyeesse Sa'iidilleen akkas jedha anilleen kan Sa'iid waliin jiru Abdurrahmaan Ahmadan jedhama. Sagantaan keenya akkuma beekamu waa'ee tasgabbii hawaasaa waan jedhamu irraa dubbanna. Sagantaa tare irratti nuhi wal gargaarsuu yookaan taa'aawuna waan jedhame dubbataa turre dargaggoon akkamitti wal gargaaruu qaba hawaasni tokko akkamitti wal gargaaruu qaba waan jedhamu وباقي دبنا جتشادا أما اللين سجنتا هرق أبني دي هني كان رتي ومسني تفوفنا سجنتا دوران نجلا وصون دومين دابته سنمت تفوفنا سنيفو أما سجنتان كينيا وما والجرجار سلا كميت نمني والجرجارو كبا حالا كمي والجرجارو كبا نمني اللي نيرو والجرجاري مالي وني والجرجارو من دان إني أرجعت مالي الدنيا رتي آخرت اللي وانا كسيسا اللين إن شاء الله كان دبنا اللين نجرا كان هندبتين أما يا رب إن جالس كان تحكي كيسة دبنا جل كبني ونينو هي جل كبنون واي كان ندور دبر سنرت سجنتا دربرتي أكملتي وني نمنيو والجرجاري بو أكمل ترجمة وانا كسي دبنا جرا جرو أما والجرجاري كوني بفكبة بفني والجرجارو كوني بفأكمي يوجن كان دبنا نتاته مال جت مثلا beekamutti wal gargaara yoo jedhamu wal gargaarsa ammaan durallee bifa wal gargaarsallee xiqqoo yeroo tokko himatuudha garuu amma bal'inaa yoo ka dubbannu taate jechuudha bifa wal gargaaru wal gargaarsi bifa adda qaba bifa tokkoon yoo wal gargaarra jedhani qarshima fuudhanii nama kennuu qofaa miti ammallee gartee nama nyaachisuu nama obaasuu qofaa miti wal gargaarsi karaa hedduun jechuudha sanirraa tokko tola waliyaadu ka jedhu kuni maali tola waliyaadi jechuun mala walii dha'uudha jechuudha wal gorfatu mala walii dha'uudha wal gorsuudha yoo fakkeenyaaf namichi tokko waa si gaafatee waan akkanaa hojjetuu barbaada yookaan waan akkana barbaada jedhee si gaafate ati immoo maal gootaaf mala gaarii dha'uufidha jechuudha kuni wal gargaarsa guddaa jedhama maaliif jennaan namoonni gartee rabbitti amanan hundi isaaniitu daaw'itii waliiti jedhama yookaan argituu wal daaw'itii waliiti maali rakkoo isarra jiru tokko ka inni itti deemaa jiru tokko waan san ibsuu fi qabna jechuudha kanaafu isa jalqabaati irratti wanni guddaan fakkeenyaaf wal gargaarsi waan mul'atu qofa irratti hin dhaabatu jechuudha fakkeenyaaf qarshiin wal gargaaruu wal nyaachisuu wal obaasuu waan mul'atu
wanni gartee kan mul'anne jira mul'anne jechuun tola walii yaadu jechuudha afaanumaan waan namicha san yoo laalan jechuun amma wal gargaaru yeroo jenne gariin qarshii walii kennuudha waan mul'atu mana namaa ijaaruudha waan mul'atu fakkiidhaa fi yookaan nama meeshaa fuudhanii waan sanirra kaa'uuf waan mul'atu garuu ammoo inni amma irraa dubbataa jirtu kun ati waan hin mul'anne gorsi waan mul'atu tokko miti jechaan akkasumas kuni maal kamma waan mul'atullee ka gartee itti dhufne akkuma laalamutti akkuma ammaan durallee dubbataa turre namni ala jiru ka biyyaa gargaaru ka biyyaa ka alaa gargaaru jennee turre sani sanuma fakkaata jechuu kunillee kana keessa amma dubbanne kennaaf bifti wal gargaarsaa kun sadarkaa tokkoffaa irratti akka namoota kennaaf ifaan ifatti ifutti jechuudha sadarkaa tokkoffaa irratti tola walii yaaduun akkuma jedhe kana gorsa fa'aa of jalatti qabata jechuudha akkasumas waan amma tokkollee gartee barmoota keessa wal gargaarudha lammaffaa irratti jechuudha barmoota keessatti wal gargaaru barmoota keessatti wal gargaaru yoo jenne fakkeenyaaf ani nama hin baradha namni tokko hin barata namni tokko guyyaa yoo barate namni tokko galgala barate namichi sun ka guyyaa baratu suni hojii galgala hojjete ka galgala baratu suni hojii guyyaa hojjete haala kanaan wal gargaarullee gargaarsa guddaa jedhama jechuudha namni fakkeenyaaf amma maan baranne yoo jedhaniin ani hojii qaba baratuu hin danda'u jedha kuni ta'uu hin qabu odoo namni biroo isa wajjin jiru kalamullee maan jedha anis hojii hin qabu baratuu hin danda'u jedha namoonni kun lamaan walitti dhufanii yeroo isaanii godhatanii ati galgala baradhu ani guyyaa baradhu waan ati hojjettu kana fakkeenyaaf horii eeguu jira qotiyyoo jira maaltu jira akka baadiyyaatitti jechuudha qonna jira abboo ani si gargaara tartaraa godhannaa jechuudha gizee ati deematiin hojjetatta gizee an deeman akkasitti tartaraa godhanne wal gargaarraa jedhanii waan kana wal gargaaruun ni jira kanarratti wanni beekamaan akkuma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zamana rasuulaa keessa alayhi salatu wassalaam sallallahu alaihi wasallam nama tokko jira nama san waliin tartaraa deeman jechuudha wal tareeffatanii gaafa Umar rasuula bira dhaqee oduu achiitiin galu namni kun hojii oola gaafa san bishaan fa'aa obaasa bishaan obaasa ka jara lachuutu wal bira jira ka ofillee obaase ka isallee obaasaaf jechuudha gaafa Umar deemu immoo gaafa inni kun deemu Umartu hojjeta akkasitti oduu haarawaan itti gala jechuudha kanaaf kunillee wal gargaarsa jedhama jechuudha amma bifa wal gargaarsaa keessaa akkuma tola walii yaaduu jenne sadarkaa lammaffaati irratti barmoota irratti illee wal gargaaruu ka jedhamu jechuudha namni jechuun amma asirratti wanni jennu barumsa irratti wal gargaaru yeroo jennu yoo maatii tokko keessa namni tokko kan baratu tahe nama baratu sanillee namni biroodhaan tokko barumsaa kennee tokko dalagaa kenna ja'a jechaadha akkasitti abbaan fakkeedha maatii yoo qabaate isa tokko barumsaafan kenna isa tokko dalagaa na gargaaruu ja'a saniifuu isaan osoo walii galanii abbaan maatii kun waan kana sirreessisuu hin danda'a jechaadha amma yeroo baay'ee mana barumsallee ta'u mana wannillee ta'u rakkoon guddaan maali ijoollee maatii nama lama yoo qabaate ijoollee lama yoo qabaate yookaan sadi qabaate lama barumsa geesse inni kun yookaan haa facaasuti yookaan maasaan haa orroo haa eeguti yookaan immoo agartee loonii jala sa'aa jala deemee haatis waan akkasi jira garuu immoo agartee osoo isaan karoora godheef wanni jee inni kun subii yoo teessee isaan yeroo barumsaa deebi'an inni barumsallee deemee akkasitti wal gargaaruun kunillee ta'aawuu nama jaama jechaadha. Akka gaadhi maaliif amma fakkeenyaaf namni tokko ilma afur ka qabu lama tokko ati daldali tokko qotii tokko isin lamaan baradhaa yoo jedhe mirga warra hin baratinii san dhiibe jechuudha. Kanaafuu namni hundi waa baratu garuu akkamitti baranna jecha isaantu sagantaa godhatanii sagantaa kanaan abbaan itti yaade akkasitti barsiisuu qaba jechuudha. Kanarratti itti baay'ee itti yaadamuu qabaadha. akkuma tokko Umar bira dhufee jaan bar radiyallahu anhu ilmi kiyya kun na dhahee jee ilmi kiyya kun na dhahee jennaanuhu ilma kan kee abbaa kan kee loltee hijeen hin dhootee jeen ni jedhe amma Umar gaafatee ilma kan kee kana barsiiftee jeen Qur'aani fiuni lakkiin barsiifnee jeen maali wanna ati barsiifte jennaan looni ma jala gadhiisetuma looni ma kanatti isaa oolaa jeen bareeda dhaa'u kana gartee dahiisan dhaheesin miidhillooni ma jee wanni jee
saniifuu kanuma rabbi si of shijeeni sallee wanni jee jechaadha inni tissunilleen tokko tikaa kenninee yookaan tokko agartee orrubicha kenninee osoo hin baranne dhiisuun qabnu jechaan waan kana isaalleen yeroo kenninee fi galgalalleen yoo ta'e yookaan ganamalleen yoo ta'e akka inni baratee carraa sanilleen argatu wanni barbaachisaadha kun baay'ee barbaachisaa akkuma san ammallee wal gargaarsi kana qofa irratti hin dhaabatu karaa rabbi keessatti nama waamu irratti illee wal gargaaru jira karaa rabbi keessatti nama yaamu yoo jenne amantaa islaamaa keessatti amantaan islaamaa callisee hin taa'u jechuudha namoota amantaa keessa jiran kana akkaataa isaan amantaa irratti itti jabaatan godhuu fi namoota amantaa biroo jiran amantaa kana bareeduma isaatii fi bal'ina isaatii fi yeroo hundaa fi bootaa hundaa akka inni ta'u amantaa gartee bal'aa amantaa isa xumuraa ka amantaa hundi isa achi dura dhufee inni duuba dhufee amantaa hundaa akka caalu ibsuu qaban jechuudha namootaaf jechuudha kana godhuudhaaf wal gargaaruu qaban malee namni tokkichi waan kana bakkaan ga'uu hin danda'u nuti dhiisi nu gartee nama gartee nabiyyoota ta'in ka rusultoota ta'in kana dhiisi nabiyyoonni iyyuu namoota gargaara namni hundi isaaniitu hawaariyyoota qaban akkuma hawaariyyoota jechuun warra isaanitti maxxanee isaan gargaaru jechuudha rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama isaan gargaaru qabanii akkasumas nabi Iisaan nama isaan gargaaru jira akkasumas nabi Muusaa illee waj'alli waziiran min ahli jedhee rabbiin kadhate nama na gargaaru naa godhi warra kiyarraa jirra rabbi obboleessuma isaa nabi Haaruun nabiyyii godheeyyu jechuudha akkasitti namni amma bootan irratti wal gargaaran kanaafuu namni callisee diin irratti da'awa irratti wal gargaaruun barbaachisaadha namni amma sitti walama jira namni sheekallee sheekni anuma qofa gorsa anuma qofatti amantaa kana bakkaan ga'uu danda'a anuma qofa ummata kana waan hin taane irraa dhorguu danda'a jedhee ofitti amanuun seeraan ala jechuun sirrii miti ibaadanuu deemuu hin danda'u namoonni illee immoo laa sheeyitichi haa gorsu malee nuti diinii sheekichumaaf dhiifna sheekichumti kun haa gorsu innumti waan agartee rabbii wanni je'ellee nutti haa himuuti nuhi ofii keenya hin beeknu jechuun qofaa miti gargaaruudha akkamitti gargaaran irra gadi aanan gargaarsaa wanni inni jedhu kunuu dhugaa jechuun nu gargaarsa yoo namni tokko wanni jedhamee uummata dhageeffadhaa jecha kana jechi kun jecha gaariidha jechuun gargaarsa guddaadha wanni Abubakri fa'a radiyallahu anhu rasuula wajjin duraan godhan argitee wanni guddaan isaan godhaniif abboo namni kun gartee waan badii tokko hin finne wanni inni dhufeen kun waan haqaati yoo isinii ta'e illee fudhatta yoo isin hin ta'in illee dhiiftanii ima dhageeffadhaa jalaa jedhanii akkanaan gargaaraa turan jechuudha kanaafuu amma gara nama lachuutittu namni gorsullee ana qofatu amantaa kana bakkaan ga'uu danda'a jechuun qabu namni kunnin illee nun barannee nuti gartee homaan beeynu jechuun qaban diiniin jechuun qaban kanama tokko godhuun qaban kanarrattis wal gargaaruun kun keessattuu eenyu itti gaafatamaan akka adda dureetitti warra dargaggeessati jechuudha sagantaan kun ka isaan ilaalu waan ta'eef akkuma nama hundaafuu ta'u warra dargaggeessallee dubbiin kun dhugaa jechuu qaba baramma sheekolee fi amma warri sheekichaatilleen warri baratelleen warri hin barate kunilleen yoo wal gargaaranii waan kana hina of najenne maaltu dhufa yaani ajrillee mindaan rabbiin kennulleen waan kanarratti hin baay'ataa jecha fakkiidhaaf namni tokko salaata yoo qobaa salaate mindaan isaadha meeqa ajrii tokko argata yoo jamaa waliin salaate meeqa argata mindaan 27 jedhan nabiin alayhi salaatu wasalaam akka dumman lammeessa ammoo mindaan agartee yoo jamaa waliin salaate salaanni isaaniitu yoo rakkina qabaate rabbiin agartee gamtuma isaan achitti wal gahan jechaadhaaf waan kana fuudhee darajaa isaanillee isaanii dabalaa jedhan nabiin alayhi salaatu wasalaam saniifuu namni akka ammatti nu ibsite kanatti namni tokko diinii qobatti dhaabbatu hin danda'u inni sheekichalleen wanni waliin wal gargaaruu qaba warri hin baratin kana waliin isaanifilleen agartee karaa banuu qaba jechaadha isaanilleen akka gargaaranii diiniin kun waliin malee qobaa namni tokko oofatu hin danda'u jechuudha akkasumas asitti kunillee waanuma ammaa kana fakkaata isa afuraffarratti haqa irratti ragga'uu irratti illee wal gargaaruudha haqa walii dhaamuu irratti illee wal gargaaru amma haqa irratti ragga'u yoo jenne namni tokko haqarra yoo jiraate jechuudha namni tokko haqarra yoo jiraate haqa sanirra yeroo tokko wanni tokko dhufee haqarraa nama balleessa yookaan haqa irra jiran kana namni biroo nama shakkisiisa shakkii namatti naqee wanni ati irra jirtu kun barsirrii miti jedhee namatti shakkisiisa jechuudha yeroo san akka namni gad dhaabatu
kararratti illee wal gargaaru abboo isiin sanuma tama qabattee irra jirtu sanii hayxi isima obsi irratti jechuudha kana walii dhaamu jechuudha kanaafuu rabbiin suuraa wal asrii keessatti dubbate wal asrii innal insaana lafii khusr lalladiina aamanuu wa amilus saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr nama hunda isaa rabbiin akka jiru nama dachii kanarra jiru hunda warra hongoti jedhee nama gabaabaa keessaa baase jechuudha namni gabaabaan kun warra rabbitti amane warra dalagaa gaarii dalagan warra gartee haqa walii dhaame warra obsa walii dhaame kana wal gargaarsa barbaada jechuudha kanaafuu namni tokko yoo warra rabbiin kasaartan jedheen san keessa hin galu jechuu barbaade yoo nafsi ofii nagaa baasuu barbaade waan kana sadiin tokkoffaa amanuudha dalagaa gaarii dalaguudha haqa walii dhaamuudha obsa walii dhaamuudha haqa walii dhaamuu obsa walii dhaamuu jechuun obsa jechuun waan dur irra jirtu tokko irratti obsu haqa irratti obsu ammallee gartee waan hin taane waan rabbi dhorgu irraa obsuudha akkasumas musiibaa adda addaati irratti obsuu irratti walii dhaamuudha amma asirratti wanni jennu fakkiidhaaf hawaasa keessatti hawaasa hundaa miti hawaasni gariidha yoo nama badii dalagu tokko arge irraa hin dhorgodu wanni kun badii ta'uu jecha beeku aboo dhiisi innu rabbiin isa haa gaafatutu yoo ka agartee isaan kun jarri isaan kun beekamoodha dilii dalaguudha waan rabbiin dhorge dalaguudha warra beekamoodha isaan qoraan jahannami muka jahannami dhiisa abboonurraa ja'anii akkasitti dhiisanii deemanii jechaadha namni sun akkas ta'uu hin qabu jecha wanni kun sirrii yoo hin ta'in yoo beeke yeroo masan irratti abbo wanni kun sirrii mihi je'ee walii dhaamul saniifu rabbiin yahudaa dubbatee jira lu'ina alladhiina kafaruu min bani israa'iila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يونه ولين امين خير ننجر جچادا بر حق رت اكدابن ربين بني اسرائيل اگرته حرد وفي اوبولا سادا يو اگرته اني بدي دلغا جرت جي بر ترجي guyyaan lammeessaa ugaa itti dhufe ittiin dubbatu akkasumatti abbaan tokko itti hime maal na dhibe jee gaafa lammeessaa innuu taa'ee isaa waliin dalagaa jarri sun agartee abaarramanii jee agartee arraba agartee daawud irratti saniifuu jara akkasiisa rabbiin wanni isaan ibidda isaani qopheessan jee jara akkasitti wal dhiisu yoo namni tokko khayritti walii yaamin qissaa tokko jira bar qissaa rabbiin jibriil ergee gandi tuni dilii dalagaa jirti ganda tana rabbiin balleessa jee erge jee jibriil dhufee yeroo balleessu dhufe nama ibaadaa qabu ibaadaa dalagaa jiru arge yaa rabbi laakiin namni ibaadaa qabu tokko keessa jira ibaadaa akka malee dalagaa jira yaa rabbi jeetti deebinaan rabbiin isarraan jalqabe ganda tana balleessu inni yeroo ummanni badii dalagu ibaadaa isaa malee salaata isaa malee zikrii isaa malee wanni namni biroo badii dalagaa jiru kun itti dhagahamaa hin jiru isarraa jalqabe jeeni rabbiin isarraa balleessi jeeni jalqabe saniifuu nuyi hawaasa bareedaa ta'uun keenya yeroo haqarratti walii dhaamnee haqarratti akka namni sabbaru walii dhaamnee jechaadha akkasii mihire akkuma san namni tokko ani ofii haqa qabadhee nama biroo dhiisa jechuun hin ta'u rasuulli alayhi salaatu wassalaam sallallahu alaihi wasallam fakkeenya kanaa godhanii namicha gartee waa balleessu fi namicha waan balleessine ka nama waa balleessu sallaalu tole akka nama doonii tokko keessa yaabbateeti yookaan markaba tokko yaabbatanii jedhanii akkasitti fakkeenya godhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam bishaanirra ka jiran jarri hundi isaaniitu tole warri tokko gubbaa yaabbate kun jala yaabbate sadarkaa qaba wanni kun tole markabni yookaan immoo dooniin jedhan kun sadarkaa qaba ka warra jala yaabbatu jira warra gubbaa yaabbatu jira warri jala yaabbatu kun bishaan argatuu hin danda'ure maaliif jennaan bishaan gubbarraani ka argamu buna kanallee wanni dooniin gubbarraani bishaan isaa ka dhuguu dandeettu jechuudha warri jalaa kun waan kana asumaan qaawwatti baafne asumaan dhoofne asumaan doonii kana baqasine bishaan ol baafannaa ooda keenya asumaan baafannaa ummata maara rakkifna asumaan baafannaa jedhe namni kun lakkii warruma irrana jiru kana gaafanne isaanuma gaafanne achumaan ol baanee dhuunalaa warra kana rakkifnu asumaan baafanna jedhe warri irranaa kun filannoo lama qaba tole yookaan jara kanaan jara nawanni kun hin ta'u yoo asiin waan kana akkana gootan yoo waan kana asiin baqachitan bishaan osseena bishaan yoo osseene warra maraa hin balleessa isaan jala jiru jee isaan gubbaa jiru jee hin balleessa wahi isaan jalaa bicha balleesse isaan san malee ani wanni jiru wahi jaa jedhu hin jedhu kanaafuu yoo irraa dhoorganii lakki asumaan ol baya nutumaa rakkoon hin jiru karallee isinii kennina asiin baya dhugaa yoo jedhan dhuganii nagaa andacha'anii warri martuu nagaa baya tole yoo immoo gartee kana ka
fidanii laa isin bakkuma keessaniin fudhadhaa yoo ka jedhan taate jara rachurra rakkotu gaya jechuudha jara hundaayyuu ummata san hunda hin bada namni badirraa wal dhorguu dhabillee akkas jedhan wayta namni kun badii dalagu ana maaltu nagahee an ofii kiyya ibaadaa qabaa ani rabbitti amane an salaata qabaa sooma qabaa jarri yaada isaanii rabbi isaan balleessaa yoo kun munaafiqa kun mujrima warra gartee badiin duniyaa nama addaan hin baaftu ta'a akhiraa malee akkas namni naannoo keessatti badii dalagee ati badii san callifnaan rabbiin sin dhiisu yoo badii san ati dhorgitee immoo namti si dide isa qofa keessaa balleessuu hin danda'a rabbiin yoo itti calliftee jette itti jaalatte jechuudha itti jaalatte jechuudha kanaafuu kana fakkaate jechuudha haqarratti wal gargaaru haqarratti turuu irratti wal gargaaru ka jedhu haqarratti turuu wal gargaaruun kuni waa lama qabata jedhee namni haqarratti wal geessee haqarratti wal gargaaruun kuni waa lama qabata wanni lamman kuni yoo nuyi amma warra daawwattoota keenya ibsina jenne mee fakkiidhaaf maali akkamitti haqarratti yeroo wal geessan kuni bifa lamaan fakkaata bifni sun lamman maaliin bifni garuu akka fakkeenyaaf nama galuuf jedhame malee kanaa olillee ta'uu hin danda'a fakkeenyaaf haqarraa irratti wal gargaaru ka jedhu tokkoffaani nama waan tokko dagate waan tokko dagate jechuudha dagatee jiru waan tokko dagate yaadachiisu waan dagate san waan namichi dagate san yaadachiisudha itti deebina wanni kana baada boqonnaati daawwattoota keenya boqonnaa walitti deebina fagoo hin deeminaadha nu turaa sinin jenna assalaamu alaykum